Exercise 5.1 yeroo darbe keessa gaafii tokkoffaa kana isiniif dalagee ture amma garuu guutuu isaa exercise 5.1 akkuma jiruun guutuu isaatu ilaalannaa hanga xumura viidiyoo kanaatiin wajjin turuu hin irraanfatina. Akkasumas namni chaanala kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa. Akkasumas viidiyoo kana akka namoota hedduu bira ga'uuf like share godhuu hin dagatina. Gara gaafii keenyatti adeemnu. Gaafiin tokkoffaan in figure 5.14a 14 figure 5.1 isa kana a kana nu gaafataa jechuudha. No two line segments that are in succession are collinear and no two segments intersect except their end points. Yet the figure is not polygon. Why not? Figure kana irratti no two line segments are in succession are collinear. Sararoonni lama kan successionii ta'an kan walitti aananii dhufan collinear miti, walitti fufanii hin deeman, sarara qajeelaa miti jechuudha. No two segments intersect except at their end points. Akkasumas sararoonni kunniin xumura isaanii irratti malee waliin tuqan, intersect waliin godhan. Yet the figure is not a polygon. Figuriin kun polygonii miti. Why not? Maaliif jedhaara? Sababa isaa himna. Sababni isaa akkuma yeroo darbe keessa isinitti himee ture, inni kun asirratti yoo ilaalle verteksii kanarratti sararoota lamaa fi isaa oltu wal tuqee jira. Sararoonni lamaa ol yoo verteksii tokko irratti wal tuqan polygon jechuun hin dandeenyu. Polygon jechuun hin dandeenyu. Yoo haala kanaan verteksii takka irratti sararoonni lama wal tuqan ammoo polygon jennaan jechuudha. Seerota biraa kan polygoniin guutuu qabu yoo guutuu ta'e haala kanaan yoo wal tuqu ta'e isa kanaan polygon jechuun hin dandeenye. Garuu ammoo verteksii kanarratti sararoonni lamaa fi isaa ol waan wal tuqanii jiraniif kanaafuu polygon jechuun hin dandeenyu. Question number 2 is figure 5.14b inni kun a polygon. Inni kun polygoniidha nu gaafataara. How many sides does it have? Jalqaba irratti maal godhuu qabna? Isa kana beekuudhaan duratti polygonii akkuma yeroo darbe keessa ilaalaa turre sararoonni wal qaxxaamuruu hin qaban, cross wal godhuu hin qabanii, akkasumas linearii ta'uu hin qaban. Linearii yeroo jennu sararoonni lama walitti aananii haala kanaan collinearii ta'uu hin qaban jechuudha. Garuu ammoo sararoonni kunniin sararoonni wal tuqan kunniin maal ta'uu qabu? Linearii ta'uu, sarara qajeelaa ta'uu qabu jechuudha. So haala kanaan sarara jallataa ta'ee haala kanaan isa uumame isa kanaan polygon jechuun hin dandeenyu. Kanaafuu inni kun seera nu guuteera waan ta'eef maal jennaani? Polygon jennaan. Isa kanaan polygon ni jennaan jechuudha. How many sides does it have? Side yookiin ammoo rooboota meeqa qaba? Kun kabii kana nu gaafataara waan ta'eef isa kana lakkaa'uu ni dandeenya. Takka, lama, sadi, afur, shan, jaha, torba, saddeet, sagal, kudhan, kudha tokko, kudha lama qaba. 12 jennaan. Kanaafuu saayidiin isaa meeqa ta'a? 12, kudha lama ta'a. How many vertices does it have? Verteksiiwwan meeqa qaba? Verteksii meeqa qaba? Verteksiin bakka sararoonni itti wal tuqanii, kanaafuu inni kunis 12 ta'a jechuudha. Yeroo darbe keessa grade 9 maths unit 5 jalqaba irratti part 1 irratti waa'ee saayidii akkasumas verteksii aangilii ilaallee turre. Aangiliin akkasumas verteksiin saayidiin hundi isaaniitu wal qixa. Kanaafuu erga saayidiin keenya 12 ta'e verteksiin meeqa ta'a? 12 ta'a jechuudha. 12 ta'a. What is the sum of the measures of all of its interior angle? Interior angle isaa yookiin ammoo kofoonni keessaa kunniin ida'amni hunda isaatu meeqa? Ida'ama isaa hunda isaatu barbaanna jechuudha. Interior angle keenya meeqatu jira? 12 jira innis. 12tu jira. Kanaafuu jalqaba inni kun saayidii meeqa qaba? Formula fayyadamnee furuu ni dandeenya. Formula kana yeroo fayyadamnutti kan regular polygoniin hin fayyadamnu. Kan regular polygon interior angle n-2 times 118 degree over n dha. Garuu ammoo inni kun regular polygonii miti. Regular polygonii waan hin taaneef regular polygonii kan jennuun akkuma yeroo darbe keessa ilaalaa turre
kan kofoon isaa hundinuu safarri isaa walqixa ta'e akkasumas aangiliin saayidiin isaa hundinuu walqixa kan ta'e kan ikwaalii ta'e isaan regular polygon jennaan. Yoo akkas ta'e maal fayyadamna? n minus 2 times 118 degree over n fayyadamna interior angle argatuudhaaf. Amma garuu interior angle kanaa argatuudhaaf inni kun waan regular polygon hin ta'iniif n minus 2 times 118 degree jennee formula saniin furuu ni dandeenya. Kanaafuu formulaa kana fayyadamnee yoo furuu ta'e n minus 2 times 118 degree jennee fayyadamna. N kenna n jechuun number of side lakkoofsa maalii bakka bu'a? Lakkoofsa saayidii kennaa bakka bu'a. Kanaafuu saayidiin keenya meeqa jennee jirra? 12 jenneerra. 12 hir'isuu 2 times 118 degree. Meeqa ta'a inni kun? 12 hir'isuu 2 10 ta'a. 10 baay'isuu 180 meeqa ta'a? 1,800 ta'a. 1,800 ta'a. Maaltu the sum of the interior angle isaa? Ida'amni kofoota keessaa isaa 180 ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan isa kana nuu kenna. Sadaffaa irratti maal jedha? ABCD is a quadrilateral such that the measures of three of its interior angles are given. Measure of D is 112, measure of C is 75 and the measure of B is 51. Find the measure of A. ABCD kuni quadrilateral jechuun kan rogoon isaa 4 ta'e jennee jirra yeroo darbe keessa. Quadrilateral jennaan yoo number of sidein isaa meeqa ta'e 4 ta'een maal jennaaniin? Quadrilateral jennaan. Kanaafuu isa kana maal nu kennee jira? Measure of three of interior angle. Ida'ama osoo hin ta'in kofoota keessaa isaa 3 nu kennee jira. Kanaafuu tokko barbaadiin nu jedhu A barbaadichaadha. Kanaafuu isa kana haala kamiin furuu dandeenya? N minus 2 jennee fayyadamuu hin dandeenya. Isa kanas maal jechuu hin dandeenyu? Formulaa kan fayyadamuu hin dandeenyu? Formulaa kan maalii fayyadamna? Ida'ama isaa hundayyuu wal qixaan A plus B plus C plus D jennee fayyadamna jechuudha. A plus B, A jechuun measure of A plus measure of B plus measure of angle C plus measure of angle D equal to meeqa ta'a? Inni kun amma maal quadrilateral jechuun ammoo rog-afreedha. Rog-afree ida'amni kofoota isaa kan keessaa 360 ta'a guutuun isaa. Kanaafuu amma asirraa maal qabna? Measure of A hin qabna. Measure of N nu kennamne, B'n meeqan nu kenname? 51. Kanaafuu A kenna akkuma jiru barreeffanna. A plus 51 jennaani. Ida'uu C'n kenna 75 nu kenname. Akkasumas ida'uu D'n kenna 112 nu kenname. 112 nu kenname. Kanaafuu walqixa ta'a meeqannaan? 360 ta'a. 360 ta'a. Isa kana lakkoofsota walitti ida'uu ni dandeenya. A plus jenneeni 51 ida'uu 75 ida'uu 112 yeroo idaanu 238 ta'a. 238 walqixa ta'a 360. Amma asirratti maal barbaadaa jirra? A barbaadaa jirra. A waan barbaadaa jiruuf maal goona? Lakkoofsa gara lakkoofsaa dabarsina. Kanaafuu 238 gara 360 dabarfannaa jechuudha. Bakkaanti asitti pilaasiidhaan waan jiruuf poozitiiv waan ta'eef yeroo achi taru neegatiiv ta'a. A equal to 360 hir'isuu 238. Een kenna meeqa ta'a? Yeroo walirraa hir'isnu 222 ta'a. 222 digirii. 222 digirii ta'a jechuudha. Kanaafuu measure of N kennaa 222 ta'a. Isa kana mirkaneeffachuu ni dandeessu. Haala kamiin bakka A kana 222 galfannee yeroo walitti idaanu 360 wal qixa ta'uu qaba.
Kanaafuu measure of angle A kenna 222 digirii ta'a jechuudha. Afuraffaa irratti find the measures of an interior angles of regular polygon. Interior angle yookiin ammoo kufa keessaa regular polygonii nu gaafate barbaadiyeedha. Akkasumas maal nu kennee jira, saayidii nu kennee jira, hundisaatu nu kennee irratti B irratti C irratti nu kennee jira. Kanaafuu amma bakka kanatti maal fayyadamna? Foormulaa regular polygonii fayyadamna. Regular polygoniin yeroo darbe keessa ilaallee jirra. Yeroo darbe keessa foormulaa isaa ilaallee jirra. Foormulaan isaa kan regular polygonii interior anglein meeqaan safarama jennee jira. N minus 2 times 118 degree, n minus 2 times 118 degree over n fayyadamnee hojjechuu ni dandeenya. N number of side dha. Kanaafuu saayidiin keenya A irratti ilaalee nu kennameera. Meeqan nu kenname? 10tu nu kenname. 10 kanaafuu bakka n lamaaniitu maal galfannaa? 10 galfannaa jechuudha. 10 minus 2 times 118 degree over n keenya meeqa ta'a? 10 ta'a. Isa kana 10 hir'isuu 2 meeqa ta'a? 8. 8 baay'isuu 180 irra 10. Isa kana meeqaan salphisuu ni dandeenya? 0 dhaan balleessuu ni dandeenya. Meeqan nu hafa? 8 baay'isuu 18ti. Maaliif inni kun erga waliin badee booda takkatu hafaa, lakkoofsa kamiyyuu tokkoof yoo hirre isuma ta'a waan ta'eef, kanaafuu 8 baay'isuu 18 meeqa ta'a? 144 ta'a. 144 digriidha. Maaltu interior angiliin A irratti 144 ta'a. 144 ta'a jechuudha. B irrattis haaluma kanaan hojjechuun ni danda'ama. B yoo hojjennu foormulaa kana fayyadamnee hojjenna jechuudha. Bakka n keenya galfannaa 20 galfannaa. Isa kanas yoo hojjennu n minus 2 times 118 degree over n ta'a jechuudha. Kanaafuu n keenya meeqannee irraa 20 hir'isuu 20 hir'isuu 2 baay'isuu 180 irra 20 ta'a jechuudha. 20 hir'isuu 2 meeqa ta'a? 18 ta'a. 18 baay'isuu 180 irra 20 ta'a. Isa kanas 0dhaan balleessuu dandeenya. Meeqan nu hafa? 18 baay'isuu 18. 0 erga balleessine 18 ta'a. Asitti ammoo 2 nu hafa jechuudha. Isa kanas meeqaan salphisuu dandeenya? 2. Meeqa ta'a? 9. 2 takka ta'a jechuudha. Kanaafuu 18 baay'isuu 9 ta'a. 18 baay'isuu 9. Inni kun meeqa ta'a? 162 ta'a. 162 digirii ta'a jechuudha. 162 digirii ta'a jechuudha. C irratti yoo ilaallu, C irrattis haaluma kanaan fayyadamuu ni dandeenya. Isa kana 162 jira. Kanaafuu bakka n keenya galfannaa 12 galfanna. N minus 2 times 118 degree over n ta'a jechuudha. N keenya meeqa? 12. 12 hir'isuu 2 baay'isuu 180 irra 12ti. 12 hir'isuu 2 10 ta'a. 10 baay'isuu 180 irra 12ti. Isa kana yoo baay'isnu meeqa arganna? Waliin baay'isnee yeroo 12 hirrutti meeqa ta'a? 150 ta'a jechuudha. 150 digirii ta'a. Kanaafuu C irratti 150 digirii ta'a jechuudha. 150 digirii ta'a.
Shanaffaa irratti find the number of sides of regular polygon. Ammas regular polygon nu gaafatan. If the measures of each of its interior angle is A irratti 50 yoo ta'e maal jedha ammas number of side barbaadeedha ammoo n kenna barbaadna jechuudha. n kenna barbaadna akkasumas kan nu kenna immoo maani regular polygon idha. Measure of its interior angle nu kennameera. Safarri kof isaa kan keessaa nu kennameera. Formula isaa jalqaba irratti formula isaa barreeffachuu qabna. Formulaan isaa n minus 2 times 118 degree interior angle nu gaafate waan ta'eef over n dha. Inni kun ammoo meeqa nuun jedheera 150 interior angle kenna 150 yeroo haala kanaan formula kana fayyadamnee argannu 150 nu kenname 150 degree. Garuu ammoo n kennan beekamu bakkanatti n kenna barbaadu deemnaa jechuudha. Isa kana maal godhuu dandeenya? Kirikiroosi qaxxaamura baay'isuu ni dandeenya. As jala tokko jira waan ta'eef inni kun tokkoon yeroo baay'atu isuma ta'a jechuudha. n minus 2 times 118 degree equal to 150 baay'isuu n ti. Kun tokkoon waan baay'atuuf isuma ta'a kan n minus 2 times 118 degree inni jiru. Isa kana maal goona? n minus 2 times 118 degree equal to yeroo n dhaan baay'isnu 150 n ta'a. Isa kanas maal goona? 180 kana keessa baay'isna. 2 dhaanis ni baay'isna akkasumas isuma kana n dhaanis ni baay'isna. n dhaan yeroo baay'isnu 180 baay'isu n 180 n ta'a. Hir'isuu akkuma jiru barreeffannaa 180 baay'isuu 2 360 ta'a. Wal qixataa 150 n. Amma asirratti maal godhuu qabna? Lakkoofsa fi jijjiirama wal fakkaatu kan qabu gara tokko fidan. Isa kana garaan dabarfannaa jechuudha. Inni kun asitti poozitiiva waan ta'eef yeroo achi taru neegatiiva ta'a. Kanaafuu meeqan nu dhufa? minus 316 degree equal to inni kun akkuma jirutti nu hafa jechuudha. Yeroo kana biraa dabarsinutti 150 n hir'isuu 180 n yeroo walirraa hir'isnu minus 316 degree equal to 150 n hir'isuu 180 n meeqa ta'a? minus 30 n ta'a. Amma n keenya barbaadaa irra waan ta'eef n addatti hambifatuudhaaf minus 30 irraa jechuudha. minus negative 13 over minus 13 inni kun wal balleessaa. Kanaafuu asittis negatiivan balleessaa, zeeroon zeeroo ni balleessaa. 36 yeroo 3 firru 12 ta'a equal to n. Kanaafuu n keenya meeqa ta'a? 12 ta'a jechuudha. Shanaffaa irratti n keenya meeqa ta'a? A irratti 12 ta'a jechuudha. n keenya 12 ta'a. Isa kanas foormula kana fayyadamtanii furuu ni dandeessu. Salphaadha waan ta'eef c kana yoo dalagnutti inni kun akkuma argaa jirtan jalqaba irratti maaliin nu kennamee jira? Repeating decimal itu jennuun. Repeating decimal dhaan nuuf kennameera jechuudha. Repeating decimal kan ammoo haala kamiin akka gara fraction ittiin deebifachuu dandeenyu jalqaba simisteera jalqabaa keessatti boqonnaa tokkoffaa keessatti barannee jira. Isa san foormulaa san fayyadamnee furuu ni dandeenya. Kanaafuu foormulaa san fayyadamnee furuu ni dandeenya. Isa kana ammoo isin hojjechuu dandeettanii foormulaa kana fayyadamtanii jechuudha. Foormulaa jalqaba irratti hojjennee kana lakkoofsuma jijjiiruu qofa. Bakka 150 goone 160 goone dalaguudha. Yeroo hojjennutti meeqa argannaa? 18 argannaa jechuudha. N keenya 18 haala kanaan hojjettanii argachuu ni dandeessu. Isa kana jalqaba irratti gara maalitti jijjiiruu qabna? Gara fraactionitti jijjiiruu qabna. Repeating decimal kana gara fraactionitti jijjiiruu qabna. Isa kana maal jennaani? Inni kun jalqaba irratti maal jennuun? 1 d jennuun. Inni kun desimaalii tokkoffaa yoo ta'e isuma kan ta'a jechuudha. 47.5
27 digriidha. Baariidha irra deddeebi'aa jechuudha. Kanaafuu isa kana amma kun kennama kenna. Deesimaaliin tokkoffaan isa kana yoo ta'e isa kana tuqaa dijiitiin achi jiru kana lakkoofnee 0 hangas kennaaf. Bakka tuqaa kanatti tokko yoo barreeffanne dijiitiin tuqaan booda jiru meeqa? 2. Kanaafuu 0 2 kennaaf. 0 2 kennaaf jechuudha. Kanaafuu isa kana maal jennaani? 100 diin meeqa ta'a? Yeroo isa kanaan baay'isnu 14727.27 baar. Isa kana maaliif jiraatu danda'e? 27 kana lakka lammaffaa kana eessaa kennee 147.27 irra deddeebi'a. Yanni kun kamtu irra deddeebi'a? 27 kun irra deddeebi'a. 147.27 jecha itti fufaa jechuudha, hin dhaabatu. Kanaafuu yeroo dhibbaan baay'isnutti tuqaan lameen kun as fiddi. Kanaafuu asiin achittis maaltu hafee jira? 27 kan irra deddeebi'u hafee jira. Haala kanaan inni kun baduu hin danda'u jechuudha. Isteeppii lammaffaa irratti maal goonaa? Deesimaalii lammaffaa kana, inni kun deesimaalii lammaffaadha, inni jalqabaa immoo deesimaalii tokkoffaadha. Deesimaalii lammaffaa irraa deesimaalii tokkoffaa hir'isna. Deesimaaliin lammaffaan kenna 100 decimal equal to 14727.27 dha. Yeroo irraa hir'isnu deesimaalii jala kennee hir'isna 1 deesimaaliidha. Inni kun ammoo 147.27 repeating. Haala kanaan walirraa hir'isna jechuudha. Yeroo hir'isnutti 7 yeroo hir'isnu meeqa ta'a? Kun haala kanaan akkanuma wal balleessaa jechuudha. Lakkoofsa wal fakkaataa waan ta'eef inni kun yeroo walirraa hir'isnu 0 ta'a. Kanaafuu tuqaa kenna yeroo kanaan baddi. Yeroo inni irra deddeebi'u kun ni bada jechuudha. Kaan immoo yeroo walirraa hir'isnutti meeqa ta'a? 7 yeroo hir'isnu 0 dha. 2 irraa 4 waan hin danda'amneef tokkotti liqeeffannee 2 goona meeqa ta'a? 8. Asitti meeqa nu hafe? 6 nu hafa. 6 nu hafa jechuudha. Inni kun 6 nu hafa tokko waan irraa liqeeffanneef 6 irraa takka yeroo hir'isnu meeqa ta'a? 5. Isa hafe immoo haaluma jiruun gadi buufannaa walqixa ta'a. Dhibba deesimaalii irraa deesimaalii tokko yeroo hir'isnu, dhibba irraa yeroo tokko hir'isnu meeqa ta'a? 99 deesimaalii ta'a jechuudha. Kanaafuu deesimaalii keenya addatti hambifachuudhaaf meeqaa irraa? 99 irra gara lamaanuu 99 irraa jechuudha. 99 hin badaa. Kanaafuu deesimaaliin keenya meeqa ta'a? 14580 over 99 isa kana ta'a jechuudha. Firaakshinii haala kanaan firaakshiniitti jijjiirannee jirra. Kanaafuu erga haala kanaan firaakshiniitti jijjiirannee isa kana fayyadamnee furraa jechuudha. Digirii ta'a, inni kun digirii ta'a. Bakka 147.27 irra deddeebi'a jedhu kana isa kana fayyadamnee furra. Kanaafuu yeroo kanatti maal godhuu qabna? Akkuma jalqabaatti foormulaa keenya jalqabaatti erga gara firaakshiniitti jijjiirannee booda gara foormulaa keenyatti deebina. Foormulaan keenya n minus 2 times 118 degree over n meeqa ta'a? Isa kana ta'a jechuudha. 14,580 hiruu 99 ta'a. Amma yeroo kana maal goona? Qaxxaamura baay'isna. Inni kun 99 baay'ata, inni kun 99 baay'ata, inni kun ammoo n-dhaan baay'ata jechuudha. N kana yeroo isaan baay'isnu meeqa ta'a? 14,580 n yeroo baay'atuun haala kana ta'a jechuudha. Inni itti aanu ammoo n minus 2 times 118 degree times meeqaan baay'ata? 99 baay'ata. Haala kanaan ittiin baay'isuu hin dandeenya. Jalqaba irratti isa kana furru.
Inni kun akkuma jirutti barreeffama. Kan jalqabaan 14,580 n. Kan ammoo maal goona keessa baay'isnee jirra. Akkuma jalqaba irratti ilaalaa turre keessa baay'isna. 280 baay'isuu n 280 n hir'isuu 2 baay'isuu 180 360 99 ittiin baay'ataa jechuudha akkuma jirutti. Haala kanaan amma 99 baay'isuu qabna. Ammas 99 kana kan keessaa kanneeniin baay'isuu qabna. 14,580 n akkuma jirutti ta'a inni yeroo baay'istu 180 n yeroo 99 baay'isu meeqa arganna? 17,820 17,820 n akkuma jirtutti jechuudha. n hir'isuu 360 yeroo baay'isnu 35,640 35,640 arganna jechuudha. Yeroo kana maal godhuu qabna? Akkuma jalqaba irratti isinitti himaa ture lakkoofsa dijiitii wal fakkaataa qabu jechuun lakkoofsi jijjiirama wal fakkaataa qabu gara tokko lakkoofsa wal fakkaataa immoo gara tokkotti fidanna jechuudha. Amma inni kun garana fidachuu qabna. Asitti poozitiiva waan jiruuf yeroo as taru meeqa ta'a? Neegatiiva ta'uu qaba. Kanaafuu 14,580 n hir'isuu 17,000 yeroo achi as taru maayinasii ta'a isin jedheera. Kanaafuu hir'isuu fayyadamna. 17,820 n wal qixa ta'a. Akkuma jirutti hafa kun maayinasiidha. Maayinasii 35,640 ta'ee akkuma jirutti hafa jechuudha. Haala kanaan isa kana yeroo walirraa hir'isnutti meeqa ta'a? Maayinasii 3,240 ta'a jechuudha. 240 3,240 wal qixa ta'a. Nniin akkuma jirutti maayinasii 35,640 isa kana inni addatti hambifatuudhaaf maal goona? Maayinasii 3,240 irra gara lamaanuu 3,240 irra jechuudha. Isa kanas inni kun wal balleessaa. Kanaafuu nniin kenna maayinasii hin balleessaa akkasumas 0 hin balleessinaa. 3,564 0 balleessinee irra waan ta'eef yeroo 324 irraa jechuudha. Isa kana yeroo yerootti meeqa arganna? Nniin kenna 11 ta'a jechuudha. Nniin kenna 11 ta'a. Kanaafuu number of sidein kenna meeqa ta'a? 11 ta'a jechuudha. Isa kana asitti meeqa arganne? 11 arganne. Jaffaan if the measures of a central angle of a regular polygon is 18 degree, find the measure of each of its interior angle. Yoo central angle yookiin ammoo kofti keessaa safarri kofa keessaa regular polygonii tokko 18 ta'e, find the measure of each of its interior angle. Kan interior angle yookiin ammoo kofa keessaa isaa meeqa ta'a barbaadeedha. Kan nu kenname amma meeqan nu kenname regular polygoniidha. Inni kun meeqan nu kenname 18 nu kenname central anglein. Kanaafuu isa kana jalqaba irratti yeroo furru isa kana haala kamiin furuu ni dandeenya? Jalqaba irratti foormulaa central angle yookiin ammoo kofa walakkaa kan regular polygonii foormulaan isaa 316 degree over n dha. Isa kana ta'a jechuudha. Wal qixa ta'a. Meeqan nu kenname? 18 nu kenname. Central anglein kenna 18 ta'a. Kanaaf foormulaa kanaan wal qixa ta'uu qaba. Jalqaba irratti maal godhuu qabna? N kenna barbaaduu qabna. Maal isuma argatiin duratti interior angle argachuudhaaf n kenna argachuu qabna. Isa kana as jalaa meeqa qaba? Tokko qaba. Lakkoofsa kamiyyuu jalaa tokko qaba jechuudha.
yeroo isaa hirru yeroo tokko hirru isuma ta'a waan ta'eef tokkoof jala qaba. Haala kanaan maal goona qaxxaamura baay'isa. 360 yeroo tokkoon baay'isu meeqa ta'a? 360 ta'a. 360 inni 18 yeroo baay'isnu 18 inni ta'a. Inni argachuudhaaf 18 irraa gara lamaanu 18 hin bada. Inni kenna meeqa ta'a? Inni kenna 20 ta'a jechuudha. Inni kenna 20 ta'a. Kanaafuu amma inni kan nu gaafate maa inni interior angle isaa nu gaafate. Angle keessaa kofa keessaati. Kanaafuu erga inni kenna 20 arganneen foormulaa fayyadamnee argachuu ni dandeenya jechuudha. Foormulaan kenna n minus 2 times 118 degree over n dha. Meeqa ta'a inni kuni? N kenna meeqa? N kenna 20 jennee jirra. 20 hir'isuu 2 baay'isuu 180 meeqaa irraa 20 irra meeqa ta'a? 20 irraa 2 yeroo hir'isnutti 18 ta'a. 18 baay'isuu 180 yeroo 20 isa kana 0 balleessuu ni dandeenya. Meeqa ta'a? 18 baay'isuu 18 irra 2ti. 18 lamaan keessatti akka lamaan salphisuu ni dandeenya. Lamaan 9 ta'a. Lamaan takka ta'a jechuudha. Kanaafuu 18 baay'isuu 9 ta'a. 18 baay'isuu 9 meeqa ta'a? 162 ta'a jechuudha. 162. Interior angle kenna meeqa ta'a? 162 digirii ta'a jechuudha. Torbaffaa irratti maal jedhaa? Torbaffaan kun ajaja lama qaba. Tokkoffaa irratti can a regular polygon be drawn such that the measures of each exterior angle is 20 degree. B irratti 16 digriidha. C irratti 15 digriidha. Regular polygoniin yoo meeshariin isaa exterior angle isaa 20 digrii ta'e uumamuu danda'a. Yoo 20 ta'e digriin isaa yoo 20 ta'e regular polygoniin uumamuu danda'aadha. Isa kana foormulaa fayyadamnee ilaaluu ni dandeenya. Foormulaa kan fayyadamnee hojjenna. Foormulaa inni kan nu kenname kun regular polygoniidha. Regular polygoniidha. Danaan kenna regular polygoniidha. Garuu kan nu kenname kunniin isaan kunniin exterior angle. Regular polygonii exterior angle isaa yeroo barbaannutti kan maaliitiin wal fakkaata central angleedhaan tokkuma jechuudha. Yeroo darbe keessa ilaallee jirra 316 degree over n dha. 316 degree over n dha. N dha. Meeqa ta'a? 20 irratti 20 digirii nuun jedhe. Kanaafuu isa kana qaxxaamura baay'isuu ni dandeenya. As jala tokko waan jiruuf meeqa ta'a? 360 wal qixa ta'a 20 n 20 irraa isa kanas 20 irraa jechuudha. 0 ni bada. N kenna meeqa ta'a? 18. 36 lama yeroo yeroo 18 ta'a jechuudha. Kanaafuu n kenna number of sidein isaa meeqatu uumamaa kan 18 qabutu 20 digirii ta'a jechuudha. Kan maaltu isaa 18 ta'e sidein isaa 18 ta'e uumamuu ni danda'a. Lammaffaa irratti B irratti jechuudha. Isuma kana meeqa goona? 16 jennee hojjenna jechuudha. Qaxxaamura yeroo baay'isnu 360 inni 16 yeroo baay'isnu 16 innidha. 16 irraa gara lamaanu inni kenna meeqa ta'a? Yeroo hirutti 22 tuqaa 5 ta'a. 22 tuqaa 5 ta'a. Kanaafuu regular polygoniin kan
safarri jechuun koofti isaa osoo hin ta'in saayidiin isaa 22.5 ta'uu hin jiru. Maaliif naachuraal nambarii ta'uu qaba. Saayidii kamiyyuu yeroo lakkoofnu maal ta'uu qaba? Takka tuqaa 5 jennee lakkaa'uu hin dandeenyu. Kanaafuu 1 2 3 jennee naachuraal nambariidhaan lakkaa'uu qabna jechuudha. Yoo 5 qabaate 5 jenneeni yookiin ammoo yoo 20 qabaate 21 akkasumas 22 jennee hojjenna malee 22.5 kan ta'u hin jiru jechuudha. Kanaafuu inni kun baarratti uumamuu hin danda'u. Nooti jennaan. C irrattis isuma kana 15 jennaan walqixa 15 qaxxaamuree yeroo baay'isnu 360 walqixa 15 baay'isuu inni 15 inni ta'a 15 irraa jechuudha. 15 irra gara lamaanuu inni kenna meeqa ta'a 360 15 yeroo yeroo meeqa arganna 24 arganna jechuudha. Kanaafuu inni kunis kan saayidiin isaa 24 ta'etu uumamuu danda'a. In each case, if your answer is no, yoo deebiin kee no ta'e, justify it. Ibsi jedha haala kanaan ibsinee jira. If yes, yoo yes jedhe immoo find the number of sides. Number of sides isaa barbaadeedha haala kanaan barbaannee jira jechuudha. Kanaafuu kanneen keessaa kan uumamuu hin dandeenye B irratti uumamuu hin danda'u. Tuqaa of keessaa qaba waan ta'eef deesimaalii ta'a waan ta'eef kanaafuu isa kanaan uumamuu hin danda'u jennaan. Ajajni lammaffaan ammoo can a regular polygon be drawn such that the measure of each interior angle is isa jalqaba irratti exterior angle nuu kenne kana irratti ammoo interior angle nuu kenne. Kanaafuu uumamuu danda'a. Isa kanas haaluma reefitiin ilaaluu ni dandeenya. Formula masan fayyadamnee formula interior angle fayyadamnee ilaaluu ni dandeenya. Kana yoo ilaallu maal fayyadamna? Number of formula maali fayyadamna? Interior angle fayyadamna. Interior angle n minus 2 times 118 degree over n equal to 444 jennaan. Isa kanas yeroo n kenna barbaannutti n kenna yoo deesimaalii ta'e uumamuu hin danda'u. Akkuma jalqabaa irratti ilaalle ka jalqabaa keessatti kan deesimaalii yoo ta'u taate yoo ka deesimaalii ta'u taate maal ta'uu hin danda'u? Uumamuu hin danda'u. Yoo ammoo lakkoofsa naachuraal nambarii ta'e yoo deesimaalii of keessaa hin qabaatin uumamuu ni danda'a jennaan. Isa kanas qaxxaamura baay'isnee meeqa ta'a? n minus 2 times 118 degree equal to 444 baay'isuu n jechuudha. Isa kanas yeroo keessa baay'isnu 180 kana keessa baay'isna 180 n hir'isuu 2 baay'isuu 180 360 meeqa ta'a? 444 n ta'a. Amma kan kana isa bira fidannaa jechuudha. Kan n qabu wal bira fidannaa. Haala kanaan meeqatu nu hafa asitti? 360 nu hafa. Wal qixa ta'a 444 n hir'isuu 180 n 360 isa kana yeroo walirraa hir'isnu meeqa ta'a? Maayinasii 36 n ta'a. N addattamifatuudhaaf gara lamaanuu 36 irraa maayinasii 36 maayinasii 36 wal balleessaa n kenna. Maayinasiin hin bada sittis. Kanaafuu 360 yeroo 36 yeroo meeqa ta'a? 10. N kenna 10 ta'a jechuudha. N kenna 10 ta'a. Kanaafuu erga n kenna 10 ta'e inni kun asirratti maal ta'a? Uumamuu ni danda'a. N kenna 10 ta'a waan ta'eef. B irrattis haaluma kanaan formula kana fayyadamtanii hojjettanii yeroo hojjettanitti meeqa isinii dhufa? 9 isinii dhufa jechuudha. Inni kunis ni ta'a. Naachuraal nambariidha waan ta'eef sadaffaa haa ilaallu. Isa sadaffaarraa kana yeroo ilaalutti formula kana fayyadamna. Formula kana yeroo fayyadamnutti n minus 2
times 118 degree over n meeqa ta'a? 130 degree ta'a. 130 degreedha. Qaxxaamura yeroo baay'isutti inni kunis n minus 2 times 118 degree equal to 130 n ta'a. N'n yeroo isa kana baay'istu 130 n ta'a jechuudha. Isa kanas akkuma jalqaba isin jedhe keessa baay'isna. Lamaanis akkasumas n dhaanis ni baay'isna. 180 baay'isuu n 180 n dha. Hir'isuu 180 baay'isuu 2 360 walqixa ta'a 130 n ta'a. Isa kanas ammas garas dabarfannaa. Meeqan nu hafa yeroo kana garas dabarsanitti maayinasii 360 130 n hir'isuu 180 n ta'a. 130 n hir'isuu 180 n. Inni kun akkuma jirutti barreeffannaa 360 meeqa ta'a? Inni kun yeroo walirraa hir'isutti maayinasii 50 n ta'a. Isa kana n addatti fuudhuudhaaf gara lamaanuu maayinasii 50f. Inni kun wal balleessaa akkasumas maayinasiin hin balleessaa, zeeroon zeeroo hin balleessaa. 36 shaniif yeroo hirru 7.2 ta'a jechuudha. Inni kenna 7.2. Akkuma argaa jirru inni kunis maal ta'uu hin danda'u? Uumamuu hin danda'u. 7.2 kan ta'u hin jiru waan ta'eef yeroo saayidii isaa lakkoofnutti fakkeenyaaf poliigoonii tokko haala kanaan isa kana saayidii isaa yoo lakkoofnu meeqa ta'a? 3. Akkasumas isa kanas isa kanas yoo lakkoofnu takka 2 3 4 5 6 7. Kanaafuu ka deesimaalii ta'uu hin jiru jechuudha. Yeroo lakkoofnutti deesimaalii ka ta'uu hin jiru. Haala kanaan foormulaa fayyadamnee furuu ni dandeenya. Inni kun meeqa ta'a? 7.2. Kanaafuu inni kun hin ta'u. Kunniin lamaanuu A fi B ni ta'u jechuudha. Akkuma jalqaba irratti in each case if your answer is yes, yoo deebiin kee yes ta'e find the number of side isaa barbaadi. If no, yoo no jette ammoo justify it, isa kana ibsuu qabda. Kanaafuu haaluma amma hojjenne kanaan hojjettanii ibsuu ni dandeessanii jechuudha. Gara xumuraatti deemaa jirra. Gaafii lama qofatu nu hafa. Gaafiin 8ffaan ABCDEFGH is a regular octagon. The side AB and DC are produced to meet at N. Find the measure of A and D. Regular polygonii octagon ta'e. Octagon jechuun kan saayidii isaa meeqa ta'e? 8 ta'e. Jalqaba boqonnaa kanarratti ilaallee jirra. Kan 8 ta'een octagon jennaan. The side is AB. Saayidiin yookiin ammoo rogni AB and DC produce to meet at N. N irratti maal ta'u? Produce ta'u. Walitti dhufu jechuudha. Find the measure of A and D. Meesharii safara A and D kana barbaadi jedha. Isa kana maal godhuu dandeenya? Kaafni haa ilaallu kan 8 qabu. Sirreessnee kaasuu qabna. Kan 8 qabu. Sadii, 4, 5, 6 isa kana haala kanaan 8 godhuu ni dandeenya. Ammas 7 ta'ee jira.
Isin sirreessanii kaasuu hin dandeessanii mobaayilatti waan ta'eef xiqqishu kaasuu natti ulfaataadha. Kan 8 qabu 2 3 4 5 6 7 8 yoo jenneen haala kanaan 8 yoo goone haala kanaan 8 goone yookaan hojjennu ta'e kan 8 qabu kana amma maal jechaadha asitti A yoo jenneen B yoo jenneen C yoo jenneen D yoo jenneen E F G H T H AB'n maal wajjin D C wajjin AB'n kuni haaluma kanaan D C wajjin N irratti produce wal godhan N irratti haala kanaan vertexii waliin uummatan jechuudha. Sarara jalqaba kan dhiisanii haala argaa jirru kanaan asirraa qasii ture jalqaba DC'n akkasumas AB'n asirraa qasiiti. Sarara kana dhiisanii asiin N irratti wal qaxxaamuran walitti dhufan jechuudha. Yeroo kanatti maal barbaadnu jedha A N D safara kana barbaadedha qofa asii kana. Jalqaba irratti wanti nu godhuu qabnu yoo seeraan kan kaasnee jiru ta'e maal ta'a jira yoo seeraan kan kaasne ta'e maal ta'a qofa sirrii ta'a qofa sirrii 90 ta'a jechuudha 90 nu ta'a yoo seeraan kan kaasnu ta'e poliigoonii kenna. Kanaafuu amma nuti jalqaba irratti maal godhuu qabna isa kana mirkaneessuudhaaf kan 8 interior angle isaa barbaadna jechuudha adda addaan kan 8 ta'e kan 8 ta'e yeroo barbaadnutti n minus 2 times 118 degree regular polygon dha waan ta'eef over n jenna. N kenna meeqa 8 hir'isuu 2 baay'isuu 180 irra 8 hir'isuu 2 meeqa ta'a 6 baay'isuu 180 yeroo 8 isa kana lamaan yoo salphisne meeqa ta'a 3 ta'a. Kana lama yoo salphisne 4 ta'a. Kanaafuu 3 baay'isuu 180 irra 4 irra jechuudha. Isa kanas salphisuu ni dandeenya. Lamaan meeqa ta'a 90 ta'a. Lamaan 2 ta'a. Isa kanas lamaan 45 lamaan takka ta'a jechuudha. Kanaafuu 3 baay'isuu 45 ta'a. 3 baay'isuu 45 arganna jechuudha. Meeqa ta'a? 135 ta'a jechuudha. 135 ta'a safarri isaa. Kan maali kan keessaa 135 ta'a. Inni kun hundi isaaniitu asiinis 8 qaba waan ta'eef 8 meeqa ta'a 135 ta'a keessaa. Amma nuti kam beekuu deemna? Kanneen lama yoo beekne inni kun akkuma argaa jirtan rog-sadiidha waan ta'eef walitti idaanee meeqa nuu kennu qaba 130 nuu kennu qaba. Inni kun meeqa nuu kenne amma yeroo hojjennutti 135 ta'a jechuudha. Inni kun 135 asittis 135 ta'a. 135 erga ta'ee asiin 135 asiinis meeqa guutuu qaba. Sararri kun sarara qajeelaa irra waan ta'eef qofni kun walitti 180 nuuf guutuu qaba. Kanaafuu 35 asiin isa kana yoo isa kanaan yoo A jenneen ka keessaa kanaan isa kanaan B yoo jenneen isa kanaan C yoo jenneen kanaafuu meeqa nuu kennuu qaba 135 ida'uu A meeqa nuu kennuu qaba 180 ta'uu qaba 180 ta'uu qaba. Isa kana yeroo achi dabarfannu A'n keenya meeqa ta'a 180 hir'isuu 135 A'n keenya meeqa wal qixa. Kanaafuu A'n keenya meeqa ta'a
45 ta'a jechuudha. 45 een kennaa erga 45 ta'ee isaan kunniin wal qixa waan ta'eef kunniin lamaan 35 dhibbaa fi 35 dhibbaa 35 wal qixa waan ta'eef een kennaa yoo 45 ta'e biin kennas meeqa ta'a? 45 ta'a jechuudha innis. Biinis 45 ta'a. Amma maal barbaaduu deemna? Koofa kan barbaaduu deemna? Kan C irra jiru kana AND isa jedhu kana koofa kana barbaaduu deemna jechuudha. Kan C irraa. Kanaafuu maal jechuu ni dandeenya? Asitti kan uumame kun maal inni? Rog-sadeedha. Rog-sadeen haala kanaan uumamee jira. Isa kana lamaan argannee jirra 45 ta'a jechuudha. Kanaafuu maal goona? A plus B plus C rog-sadeedha waan ta'eef meeqa nuu kenna? 180 nuu kenna. Een kenna meeqa? 45. B'n kenna 45. C kenna hin beeknu waan ta'eef isa barbaadaa irraa 180. 45 fi 45 yeroo wal edaannu 90 ta'a. 90 eda'uu C wal qixa ta'a 180. 90 kana achi dabarfachuu qabna. C'n kenna 180 hir'isuu 90. C'n kenna meeqa ta'a? 90 digirii ta'a jechuudha. C'n kenna 90 digirii ta'a. Kanaafuu koofti asitti uumamu kun C irratti kan uumamu kun meeqa ta'a? 90 digirii ta'a. Haala kanaan furuu ni dandeenya. Kanaafuu AND'n kenna meeqa ta'a? 90 digirii ta'a jechuudha. 90 digirii ta'a. Inni kun 90 digirii ta'ee ni jira. Fiigarii 5.15 kanarratti represents part of regular polygon. Maal bakka bu'aa? Regular polygonii qaama regular polygonii bakka bu'aa. Haala kanaan akkuma argaa jirru cufaan taane inni kun paartiin tokko raafee jira jechuudha. Kanaafuu inni kun paartii regular polygonii bakka bu'a. Of which AB in the BCR sides. AB fi inni kun BC kun maa inni sideidha. And R is the center of the center. R in ammoo centeridha jechuudha. Walakkaa isaati. A circle in which the polygon is inscribed. Kan polygoniin wayii as keessatti rog-sadee keessatti maal ta'e? Inscribed ta'e. Kan keessatti barreeffame jechuudha. Akkuma argaa jirtan haala kanaan geengoon ni jira. Polygoniin wayii ammoo haala kanaan uumamee jira jechuudha keessatti barreeffamee jira. Keessatti barreeffamee jira. Copy in the complete the following table. Teebilii kana gootii jedha. Mee jalqaba irratti number of side isaa asiin nu kennee jira. Akkasumas haala kanaan number of side nu kennee jira. Measure of ARB or BRC isa kana barbaade. Measure of ARB isa kana koofa asitti uumamu kana or BRC kan jennuun ammoo kan asiin uumamu kana jechuudha. Kan asiin uumamu kana kan asiin uumamu kun maal jennee jirra? ARB dha jechuudha. Kanniin barbaadedha. Isa kana barbaaduudhaaf maal godhuu qabna? Maal fayyadamnee argachuu dandeenya? Inni asitti uumamu kun koofti kun maalidha? Central angle dha jechuudha. Central angle waan ta'eef foormulaa central angle kan saayidiin isaa 3 ta'eef yeroo hojjennutti 316 degree over n jennee jira. Foormulaan kenna n kenna meeqa? 3. 316 degree over n kenna meeqa? 3 jechuudha. Kanaafuu yeroo hedduutti meeqa ta'a? 220 ta'a. 220. Kanaafuu foormulaa kana fayyadamnee kan nu kenname kanniin guutuu ni dandeenya. Akkasumas asiin 9 nu kennameera. Kan 3 yeroo hojjennu meeqa ta'a? 220. Kanniin hojjechuu ni dandeessu. Asiin kan isin hojjedha. Kan 4 ammoo yeroo hojjennu 280 nuuf ta'a jechuudha. Foormulaa jalqaba kana fayyadamnee hojjenna. Inni itti aanu immoo 72 ta'a.
kan jaha ammoo 60 ta'a jechuudha. 60 ta'a. Kan 12 ammoo 30 ta'a. Akkasumas kan 15 24 ta'a. Foormulaa jalqabaa san jalqaba asitti isin hojjedheen kana isuma kana fayyadamtanii bakka inni lakkoofsota kanneen galfattanii yookaan afurii diraydan kan afur galfattanii kan shan galfattanii walii hirtanii argatu qofa jechuudha. Inni kan 18 ammoo 20 ta'a. Kan 20 ammoo 18 ta'a jechuudha. Haala kanaan argatu ni dandeessu isa kana. Lammaffaa irratti maal nu gaafata? Measure of ARB or CBR ABR isa kana nu gaafata jechuudha. Isa kana kufa asitti uumamtu kana nu gaafata. Asitti inni kun isa kanaaf kan keessatti uumame kanaaf yookiin ammoo inscribed polygon inscribed ta'e kanaaf maalidha? Interior angle garuu ammoo interior angle isa haala kanaan guutuudha. Inni kun ammoo sarara kanaan addaan baaseera waan ta'eef isa kana yeroo barbaannutti maal goona? Walakkaa goona. Interior angle kenna walakkaa goonee hojjannaa jechuudha. Kan sadii yeroo hojjannu n minus 2 times 118 degree over n times maal godhuu qabna? 1 over 2 dhaan baay'isuu qabna. Walakkaadha waan ta'eef inni kun akkuma argaa jirru walakkaadha. Guutuu miti jechuudha. Guutuun isaa asirraa hagasii guutuudha. Foormulaa san fayyadamuudhaaf guutuun hagas ta'uu qaba. Garuu ammoo asirraa hagasii yoo nu gaafate walakkaa isaa goona jechuudha. Meeqaan baay'isnaa? Times 1 over 2 dhaan yookiin ammoo lamaaf irraa jechuudha. Inni kenna sadii yeroo fayyadamnutti meeqa ta'a? 3 minus 2 times 118 degree over inni kenna meeqa? 3 times 1 over 2 dha. Inni kun sadii irraa lama yeroo hir'isnu tokko baay'isuu 180 irra sadii baay'isuu tokko irra lammaffaati. Kanaafuu meeqa ta'a? 100 inni kun tokko baay'isuu 180 ta'a. 180 yeroo sadii hirru meeqa ta'a? 60 baay'isuu tokko irra lama meeqa ta'a? 60 hiruu lama ta'a jechuudha. Inni kun 30 ta'a jechuudha. 30 ta'a. Haala kanaan walakkaa goonee arganna jechuudha. Yookiin ammoo tokko lammaffaadhaan baay'isuu dhiifnee foormulaa kana fayyadamnee hojjennee san booda lamaafirra isa arganne san lamaafirra. Haala kanaan meeqa arganna? 60 arganna ture sila. Osoo foormulaa san hin deemne 60 meeqaafirra? Lamaafirra yeroo kana walakkaa isaa arganna jechuudha. Kanaaf asitti meeqa arganne? 30 arganne jechuudha. Isatti aanus haaluma kanaan hojjettanii argachuu ni dandeessu. Isatti aanuu hanga 6 deebii isinii kaa'ee hojjettanii argattu. Kan afurii meeqa ta'a? Kan afurii 45 ta'a. 45 ta'a. Kan shanii 54 ta'a. Kan 6 ammoo 60 ta'a jechuudha. Inni kunis 60 ta'a. Kan 60 ta'a. Isatti aanu kana 12 isinii hojjedhu. Kan 12 kana kan 12 n minus 2 times 118 degree over n times 1 over 2 dha. 1 over 2 dhaan hojjannaa. Isa kana n kenna meeqanne irraa 12 hir'isuu 2 baay'isuu 180 yeroo 12 baay'isuu tokko irra lammaffaa. 12 hir'isuu 2 meeqa ta'a? 10 baay'isuu 180 yeroo 12 baay'isuu tokko irra lammaffaa. Kana maal godhuu dandeenya? Isa kana tokkoon baay'isuu ni dandeenya. Isa jalaa kana immoo lamaan baay'isuu ni dandeenya jechuudha. Isa kana yeroo baay'isnutti meeqa ta'a? 10 baay'isuu 180 1,800 ta'a. Baay'isuu tokko isuma ta'a jechuudha. 1,800 irra
12 baay'isuu 2 75 haala kanaan 75 nuuf kenna jechuudha. Kanaafuu kan 12 meeqa ta'a? Kan 12 75 ta'a. Kan 15 ammoo 78 ta'a. 78. Kan 18 ammoo 80 ta'a. Kan 20 ammoo 81 ta'a jechuudha. Haala kanaan foormulaa fayyadamtanii hojjettanii argachuu ni dandeessu. Inni itti aanu measure of ABC. ABC nu gaafate. Measure of ABC. ABC jechuun haala kanaan guutuudha. Inni kun ammoo guutuu ta'a jechuudha. Guutuu ta'a. Isuma kana maal godhuudha? Isuma asitti arganne kana walakkaa goonee jalqaba. Kanaafuu isuma kana lamaan baay'isuu qabna. Kan 30 asitti arganne meeqa ta'a? 60 ta'a. Guutuudha waan ta'eef jalqaba walakkaa isaa barbaanne amma ammoo guutuudha waan ta'eef 60 45 meeqa ta'a? 90. 45 90 ta'a. Kan 54 meeqa ta'a? 108 ta'a. 108 ta'a. Kan 60 ammoo 120 ta'a. Kan 75 150 ta'a. Kan 78 ammoo 156 ta'a. Kan 80 ammoo 160. 160. Kan 81 162 ta'a jechuudha. Isuma kana isuma jalqaba asirraan arganne kanniin maal godhuudha? Lamaan baay'isuudha. Isa kana argachuudhaaf ammoo kan hafe kanniin haala kamiin barbaaduu dandeenya? Asitti kan nuu kenname meeqan nuu kennameera? 45tu nuu kennameera asitti. 45 ammoo ARB dha. ARB jechuun ammoo kan keessaati jechuudha. Number of side isaa haala kamiin barbaaduu dandeenya? Exterior central angle dha waan ta'eef angiliin central angiliin kennuuf kennameera. Erga central angiliin nuuf kenname 360 formula isaa fayyadamnaa irra inni meeqa ta'a nuun jedhe? 45 ta'a nuun jedhe. 45 nuuf kenna waan ta'eef 45 ta'a haala kanaan. Isa kana yeroo qaxxaamura baay'isnutti 360 walqixa ta'a 45 innidha yeroo baay'atutti meeqaaf irraa 45 over 45 in 45 hin bada. Kanaafuu 360 yeroo 45 firruu 360 45 yeroo hirruu meeqa ta'a? 8 kuwaaltu n. Kanaafuu n kenna meeqa ta'a? 8 ta'a jechuudha. Inni kun asitti 8 ta'a jechuudha. 8 ta'a. Isa itti aanu ammoo maal barbaadinu jedha? Haala kanaan ABR isa kana ABR maal jennee jirra? Walakkaa goona jennee jirra jalqaba irratti. Walakkaa yeroo goonu 8 fayyadamna n kenna. Isan walakkaa yeroo goonu n minus 2 times 118 degree over n dha. Baay'isuu meeqaan baay'isnaa? Walakkaa goona haaf isaatiin baay'isna jechuudha. N kenna meeqa? 8 hir'isuu 2 baay'isuu 180 irra 8 baay'isuu 1 irra 2. 8 irra 2 yeroo hir'isnu 6 ta'a. 6 baay'isuu 180 irra 8 baay'isuu 1 irra 2. Isa kana maal godhuu dandeenya? 6 yeroo 180 baay'isnutti yookiin karaa salphaa ta'een isa kana salphisuu ni dandeenya. 2 3 ta'a. 2 4 ta'a. Isa kanas 2 90 ta'a. 2 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu 3 baay'isuu 90 irra 2 baay'isuu 1 irra 2. Isa kanas meeqaan salphisuu ni dandeenya? 2. Isa kanas 2. 3 baay'isuu 2 90 yeroo 2 salphisnu 45 ta'a. 2 yeroo 2 salphisnu tokkuma ta'a waan ta'eef dhiisnee 2 haafii goonaa jechuudha. 3 baay'isuu 45 meeqa ta'a? Meeqa ta'a? 135 baay'isuu 1 irra 2. Isa kana jechuun maal jechuudha? Haafii goona jechuudha. Inni 2 yeroo hirruu 135 yeroo 2 hirruu
67 tuqaa 5 ta'a jechuudha. 67 tuqaa 5 ta'a. Kanaaf asitti meeqa arganne? 67 tuqaa 5 ta'a jechuudha. Isa itti aanu immoo maal goona? 67 tuqaa 5 kana lamaan baay'isna. Yeroo lamaan baay'isnutti 135 ta'a. 135 ta'a jechuudha. Asitti ammoo maaltu nuuf kennameera? Isa kana irratti ABC nuuf kennameera. ABC jechuun interior angiliin keenya nuuf kennameera. Interior angiliin meeqa nuuf kenname? Maaltu nuuf kenname? Interior angiliidha. Interior angilii ta'a jechuudha inni kun. Interior angiliin erga nuuf kenname maal godhuu dandeenya? Foormulaa keenya fayyadamuu dandeenya. N minus 2 times 118 degree over n equal to meeqa? 144. 144. Kanaafuu kana yeroo qaxxaamura baay'isnutti isa kana keessa baay'isuu dandeenya. 180 n hir'isuu 360 meeqa ta'a? 144 n ta'a jechuudha. Kana yeroo walirraa hir'isnu maayinasii meeqa ta'a? Maayinasii 360 asitti nu hafa. Isa kana yeroo achi dabarsinee hir'isnu 144 n hir'isuu 180 n ti. Maayinasii 360 meeqa ta'a? Meeqa ta'a? 30 maayinasii 36 ta'a jechuudha. Maayinasii 36 n dha. N addatti hinfatuudhaaf maayinasii 36f hirraa jechuudha gara lamaanuu. Maayinasiin 36 wal balleessa akkasumas maayinasiin balleessa. 360 36f yeroo hirru meeqa ta'a? 10 ta'a. N kenna 10 ta'a jechuudha. N kenna asitti meeqa ta'a? 10 ta'a jechuudha. 10 nuuf ta'a. Isa kana haala kanaan erga argannee booda n kenna erga argannee ABR isa kana jechuun walakkaa maaliiti jennee jirra? Walakkaa maalii arganne isa kana? ARB jechuun isa kana. ARB'n kun seentiraal aangilii jennee jirra. 360 meeqaaf irraa? 10f irraa jechuudha. Meeqa ta'a? 36 ta'a. 36 ta'a yeroo hirrutti. Isa kana argachuudhaaf ammoo ABR interior aangilii keenya walakkaa goona. Interior aangilii keenya walakkaa goonee akkuma jalqaba foormulaan dalagaa turretti haala kanaan yeroo hojjennutti meeqa ta'a? 72 ta'a. Yookiin ammoo isa kana lamaaf irraa jechuudha. 72. Haala kanaan hojjechuun ni danda'ama. Yeroo itti aanutti paartii 4dhaan 5.1.2 properties of regular polygon isa jedhu ilaalla. Hangasitti namni chaanala kiyya subscribe hin godhin akkasumas viidiyoon kun akkuma namoota hedduu bira ga'uuf akka YouTube algorithm namoota hedduu biraan ga'uuf like godhuu hin dagatina akkasumas share godhuu hin dagatina. Chaanala kiyya chaanala Itiyoo Student isa jedhu subscribe godha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura.